Maqaan kiyya Dr. Namarraa Gabayyoo jedhama. Itti gaafatamaa abbaa taayitaa misooma albuudaa Oromiyaati. Akkuma beekamu sektarri albuudaa sektara bara jijjiiramaa dura xiyyeeffannoo hin qabne imaammanni sirriin yookaan tarsiimoon sirriin ba'ee fi sektara akka diinagdeetti ilaalamee hoogganamaa ture miti. Bara jijjiiramaa kana sektarootaaf carraa dhufe keessaati sektara albuudaaf carraa guddaadha kan dhufe. Keessumaa riifoormii mootummaa federaalaa irratti gaggeessaa jiru riifoormii sadarkaa maakiroo ikoonomiitti jiran keessumaa akkaataatti gatiin biyya keessaa murtaa'u akkaataatti doolarri gatiin doolaraa murtaa'u wajjin wal qabatee sektaroota miidhamaa turan keessaa tokko sektara albuudaati. Isa kana irratti amma riifoormiin guddaan dhufuusaadhaan waggaa lamaan kana akkuma beektan keessumaa sadarkaa ekspoortiitti bu'aan sektara kanarraa argamaa jiru baay'ee waan guddaati jechaadha. Bardeen gaddaa gara biiliyoona 3.5 akka biyyaatti ekspoortiidhaan arganne baran ammoo sana gara biiliyoona 5.5tti ol guddisuun danda'amee jira jechaadha. Kun maal lamatti agarsiisa? Biyyi keenya poteenshaala guddaa akka qabdu qabeenya albuudaadhaan ammallee ganaa hojiin guddaan akka jiru. Isa kana immoo riifoormiidhaaf karoora misoomaa keessatti godhanii mootummaan hojii hojjetuudhaan waggaa lamaan kana hagatee waa agarsiisuun danda'amee jira jechaadha. Ammas waggaa fuula keenya dura jiru keessatti ekspoortii qofarraa galii argannu utuu hin taane sektarri kun indastiriyaalaayzeeshinii biyya keenyaaf illee galtee guddaadha jechaadha. Gosti albuudaa ka ijaarsaa, ka industirii, ka sibiilaa jennu indastiriyaalaayzeeshinii biyya keenyaaf galtee guddaa waan ta'aniif sanallee jabeessanii hojjechuu keessa import substitutioniidhaan yookaan immoo meeshaa industirii alarraa garuu ka biyya keessaan bakka buusu akkasumas immoo galii mootummaa guddisuudhaan mootummaan deebisee bu'uuraalee misoomaa irratti investimentii godhuun hawaasa keenya tajaajilu keessatti hojii guddaadha kan nama hafu jechaadha. Kanaafitidha amma riifoormii keenya keessatti keessuma sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti wanna amma waggaa lamaa sadan kana hojjenne akkuma jirutti ta'e poteenshaala keenya qabeenya albuudaa Oromiyaan qabdu amma lakkoofsaan almost gara 84 gosa albuudaa amma kana ga'uti Oromiyaa keessaa qabna. Isaan kana irratti qorannaa gadi fagoo gaggeessuudhaan qabeenya kana sirriitti beekuu, qabeenya kana immoo sirriitti beekuu qofatu hin taane sirna ayyamaa akkamiidhaan qabeenya kana gara investimentiitti ceesuu qabna ka jedhuun hojiin bal'aan hojjetamuudhaa qaba. Isa kana irrattis immoo dhiyeessiin teeknooloojii, dhiyeessiin faayinaansii karaa baankii biyya keessa jiru aadaa qusannaa fidaa jiru kana keessatti liqiin kennamu kun sektara albuudaallee akka damee diinagdee tokkotti hoogganuu qaba jedhamee hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru jechaan. Isa kana keessatti beekumsaan qabeenya kana beekaa beekumsaan hoogganaa deemu gurmaa'insa sirriitti tolchuu. Gurmaa'insi maaliif barbaachisaa? Imaammata baasuu, tarsiimoo baasuu irra darbee sirni hordoffiif deeggarsa sektara albuudaa akka addaatti ilaalamuu qaba. Sektarri kun sektara rakkoo garaagaraadhaaf saaxilamedha. Keessumaa alseerummaa karaa alidilee ta'een namni oomisha kana sektara kanatti hirmaachuu kana kanaaf sirni gurmaa'insa mootummaa jabaa naannoo irraa jalqabee haga gurmaa'insa gandaatti jabaatee itti fufuu qaba ka jedhu hojii akka xiyyeeffannoo tokkotti irratti hojjetamu jechaadha. Gama kan biraadhaan immoo teeknooloojiidhaan qabeenya kana qorachuu. Qabeenya kana qorachuudhaaf immoo qabeenyoota istiraateejik ta'an yookaan immoo critical minerals jennu adda baasuudhaan Oromiyaa keessatti investoroota biyya alaa garaagaraa hawwachuutti jira. Isaan kun immoo dhufanii walta'iinsa mootummaadhaa wajjin karaa joint venture jechaadha akka dhufan gochuu. Maaliif waan kana promote godhaa jirra yookaan beeksisaa jirra? Akkuma sila jedhe qabeenya kana hin qabna ammoo qorannaa gadi fagoo barbaachisu irratti gochuudhaan teeknooloojii barbaachisuun beekumsa barbaachisuun gochuu irratti nu hafajaateef warra nu dursee deeme warra investoroota biyya alaa irratti hawwannee advaanteejii sana yookaan immoo carraa sanatti fayyadamuudhaaf hojii garaagaraatti hojjetaa jirra jechaadha. As keessatti inni bira akka xiyyeeffannoo hojjennu sirna kenniinsa ayyamaa keenya ammayyeessuu. Akkuma beekamu sektarri kun sektara sochii alidileedhaaf yookaan sochii alseerummaadhaaf saaxilamedha. Amaluma saatee jechaadha. Nutis hoogganuu dhabuu keessa, nutis sirnaan hoogganuu dhabuu keessa qaawwaan yookaan harcaatiin garaagaraa waggoottan dheeraadhaaf dhufan barsiifanni qorqalbiin hawaasa keenya irratti hojjetuu barbaade jechaadha. Sirna seeraa keenya jijjiiraa akkasumas immoo sirna kenniinsa ayyamaa kana ammayyeessuu keessa hojii bal'aadha kan hojjetuudhaaf deemnu jechaadha. Inni kunis maali? Bifa waldaa qofaan kan hanqina teeknooloojii qabu, kan hanqina faayinaansii qabu, kan hanqina beekumsaa qabuun sektara kana ceesisuu hin dandeenyu jaateef
sirriitti gurmaa'uudhaan akka sirna daldala biyya keenyaatti yookaan immoo sirna daldala ammayyaadhaan gurmaa'uudhaan teeknooloojiitti hidhaa, faayinaansiitti hidhaa, beekumsatti hidhaa hawaasni keenya akka irraa fayyadamu, hawaasni keenya kallattiidhaan abbaa qabeenyaas ta'e akka inni investii irratti godhu akkasumas immoo investoroota biyya alaarraa illee si banu isaanii wajjin akkamiin walitti bultoomne taana ka jedhu sirna hayyamaa keenya illee fooyyessuudhaaf hojii garaagaraatii hojjetaa jirra jechaadha. So walumaa gala wanni kun seektara poteenshaala guddaa qabudha. Seektara ce'umsa diinagdee keessumaa economic transformation industrializationii biyya keenyaaf galii alergee dhiyeessii industirii biyya keessaa akkasumas galii mootummaa guddisuu carraa hojiilee dargaggoota keenya uumuudhaaf damee diinagdee bu'uura ijaateef bifuma sanaan qixuma poteenshaala sanaan hoogganamuu waan qabuuf mootummaan xiyyeeffannoo addaatti kennee bifa sanaan hoogganaa jira. So hojiin riifoormiidhaan waggoottan 5 darban arganne kana caalaa amma immoo waggoota 5 fuula keenya dura jiran seektarri kun akkuma maqaa isaatii seektara bu'uura industirii akka inni ta'u gochuudhaaf hojii hojjetaa jirra jechaadha.